Abiy Ahmad gara paarlaamaa seenaa jiru haasawaa taasisan walumaan hordofna jechuudha. Muummicha ministeeraa wajjin turtii gaarii. Egaa galatooma isiniin jenna. Kabajamtoota paarlaamaa kanarratti argamtu hundi keessanuu hooggantoonni mootummaa hundi keessanuu galatooma isiniin jaa. Har'a qophii gurguddoo lama qabadheen dhiyaadhee jechuudha asirratti. Qophiin adda addaa uummanni keenya biyyi keenya jijjiirama dhufte tana keessatti jechuudha dhiigaan qe'ooteen kan dhufe jechuudha laaftutti hin dhufne. Kanaaf jijjiirama kana akkuma waliin tisaa baanetti haala gaariidhaan tisiree asiin ga'uu qabna jechuudha. Kanaaf ammoo akka jijjiirama keenya kan gufachiisaa jiru waa lama. Tokkoffaa warreen paaspoortii biyya alarraa dhufanii biyya ta'e keessaanii miidiyaa qaban kan biyya ta'e jeeqaa jiru jechuudha. Miidiyaan kanaan paaspoortii warreen lama qaban as keessa biyya ta'e keessatti jechuudha. Biyya ta'e jeeqaa jira jechuudha. Kanaaf nuti jijjiirama kana yeroo lafarra harkifamu dhoowwinee dura takkisnu duubatti wal harkisutu jira jechuudha. Kanaaf warreen akkasitti jijjiirama kana gufachiisaa jiran tarkaanfii cimaa irra fudhanna. Tarkaanfii irra fudhannu obsa fixannee jirra. Kana booda abbaa fedhe obsaan qabnu jechuudha. Waa'ee Oromiyaa fi Itoophiyaa irra jechuudha. Kanaaf gama kiyyaan maqaa muummicha ministeera Itoophiyaatiin ibsuu barbaada jechuudha. Akkuma beekamu uummanni keenya waa'ee cimtuu lamarratti ajaja guddaa dabarsuudhaan lamaffaa kanarratti jechuudha. Kana booda obsanneen namaaf hin qabnu jechuudha. Kanaaf miidiyaan biyya kana keessa dhufee biyya alarraa paaspoortiidhaan hojjetaa jirtan of eeggannoo cimaa isiniif fudhannaa jechuudha. Komaandar Tsaggaayeen gara muummicha ministeeraa paarlaamaa seenaa jiru. Dooktor Abiyyi wajjin wal dubbisaa jiru. Dhiifama wajjin waan biiroo tanatti si waameef hin qaba jechuudha. Haasawaa biiroo tanatti yaameef waan cimtuu lama dha'uu barbaade jechuudha. Citiidhaan kaasuu jiru jechuudha. Akkuma beekamu biyyi keenya tana dhiiga yerootiin dhuftee jechuudha. Yeroo dhufte tanatti uummanni keenya wareegama guddaa kafalaa dhufee jechuudha. Nu wajji qabsaa'ee nu wajji giraadhe jechuudha. Kanaaf kana kan godhaa jiru biyyi keenya amma yeroo ammaa tana keessatti kan godhaa jiru namicha Jawaar Mohaammed kan jedhamu ka paaspoortii lama biyya alaatiif as keessa dhufee miidiyaa OMN kan jedhamu. Kanaaf waan kana waa'ee tarkaanfii cimaa irratti fudhatu barbaadeetti. Tarkaanfii cimaa irratti fudhannu waliin taanee kan irratti fudhannu jechuudha. Yeroo nu asii haasawaa waan bareedduu haasawaa hojjennu inni addunyaa dura bahee nu harkaa facaasa. Kanaaf biyyattii tana irraa eenya Jawaar irraa eenya adda walaalee jiru. Kanaaf tarkaanfii cimaa akka itti fudhataniin gama kiyyaan dhaamsa barsuu barbaade. Tarkaanfii isiirra fudhatte jechuudha. Sukuriitii isa eegdu yeroo ammaa kan jiru jechuudha. Kan itti eegamu sukuriitii isaa irratti dawwaltee koottaa bayaa jettee baastee maaliif nu baastanii yoo jedhan qayyaruu barbaannetii. Kanaaf malee waan birootii miidhanii akkas akkanaa gootan hin barbaade. Ana immoo gara kiyyaan Raashaa deemuu barbaade. Raashaa deeqaa sa'a muraasa booda gara Raashaa hojii dhabu. Daawwannaadhaaf deemuu barbaada. Kanaa jechuudha. Egaa yeroo kana yeroo irratti dawwallee sekirituudhaan dhiisaadhaa bahaa jennu kana ajajni kun eessaa isin dhufee jaanii yoo nu gaafatanoo sekiritiin achi jirtu. Sirriidha. Ajajni eessaa beekanii yeroo isin gaafatan jechuudha. Qaama olaanuu nurraatti dabarsee gubbarraa nutti dhufee jettanii dabarsuu qabdan. Kanaaf atattamaan tarkaanfii kana irratti fudhadhaa. Kana isin kan jedhe. Tarkaanfii kana fudhattan taanaan wareegama guddatu biyya kana keessa taa'u deema jechuudha. Kanaaf shoror keessa if keessa baasnaa jechuudha. Kanaaf akka fudhattan dhaamsa dabarsaa anamma Raashaan deema kanaa jechuudha. Okay, galatooma Dr. Abiyyi muummicha keenya duusi galatoofannaa. Galatooma. Aloo komaandar. Akkam jirtu nagaa keessanii? Maal jechuu barbaadani?
nu Jawaariin isne deemuu hin dandeenyu maaliif commander isne deemuu hin dandeenyu akkamitti deemna jettaniiti security'n tokko yeroo jijjiiramu security'n biraa bakka bu'eeti itu security'n biraa bakka bu'in akkamittiin tu ministeera namichi kun ministeera irra caalaadha akkamittiin ifne deemna tanii yaadu hin kabajna waa'ee seera nan kabajna seerri yoo karaa seeraatiin nutti dhufe hin kabajna seera wajjin bulla garuu namichi kun nami biraan bakka bu'ee fira dura yeroo nu jijjiiraa turtan security biraa bakka buuftanii gara ministeera tokkootti nu jijjiiraa turtan mini ajaja keessan yoomillee nan fudhadha ajaja mootummaas ajaja simbiraa ba'us yoomillee nan fudhadha garuu yeroo ni qaamuma keenyaan akkasittiin doorsifamnu maal fakkaata namicha kana ittiin himinaan hun jettaniittu isaa rafaa jiru akkamittiin dhiifnee deemna nama kana akkamittiin qobaatti saree jalatti gannee deemna nama saree jalatti bineensa jalatti nama gatee hin deemnu kumaan hin deemnu hin baanu jenneerra walii gallee jirra yoo du'a ta'es asumatti duuna malee asumatti wareegamni fedhe dhufellee wareegamna malee yoo inni du'e du'aa ka'e iyyuu hin deemnu kumaan darba. Indemno commander bakka himbanu generalatti wali galle jirra himbanu bakka commander asumatti yoo wareegamu dhufes hin wareegamna malee himbanu commander himbanu jenne jirra itti eenyutu gaafatamaa fudhata namicha kana gannee deemne bineensa jalatti gannee deemne isaa rafaa jiru osootti hin deemne eenyutu masulummaa isaa fudhata eenyutu waasii isaa fudhata namicha kana indemnu gaa commander indemnu jennee jirra bakka hin baanu yoo du'a ta'e sumatti nuuna wareegamni fedhe yoo dhufellee wareegama kaffaluudhaaf hin qophiidha indemnu jenneera commander indemnu indemnu commander indemnu jennera bakka indemnu commander indemnu amman baanu bakka amman baanu imbaanu commander ajaja mootummaa yoomillee numa fudhanna commander ajaja mootummaa yoomillee fudhanna ka seeraan nutti dhufe yoomillee fudhanna amma imbaanu jennera commander bakka imbaanu commander irratti wali galleera commander imbaanu bakka commander irratti wali gallee jira imbaanu maal kun diqaalaan kun jenna tutti ni mindi maanu jedha gammadu Jawaar ol jedhi maal tokko ol jedhi Jawaar akkam nagaadha jira kun akkam nagaadha maali waan addatu jira raftaati Berriba tarai dua berita akasti rafa bakki filmi yeni gamalnu jedhani ajaja gubbaarraa ba'e waraana gadhiisaa deemaa Jawaaritti osoo hin dhokadhaati ba'aa nu jedhan Jawaaritti osoo hin dhokadhaati deemaa ministeera biraa dhufee ajaja kun achirraa ba'e nama biraas bakka buufnuu fi security biraanis bakka bu'u osoo hin ba'aa nu jedhani kunoo makiinaan lama ala dhaabbataa jira makiinaan gurguddaan lama nu fuudhu dhufee ala dhaabbataa jira ni yoo du'a ta'es yoo jenesitti duuna malee ba'uun hin jiru jenne maaliif qaamuma keenyaan yeroo akkasittiin miidhamnu qaamuma keenyaan yeroo akkasittiin miidhaan akkasii gurguddaan akkasii nurra ga'u nuus walumaa wajjin wareegamna malee deemuun hin jiru asi makiinaan ala dhaabbataa jira wareegamuun keenya dirqama taasisti wareegamnasi Jawaarii wajjin duuna jennee ni jirra jechuudha hin baanu jennee ni jirra jechuudha commanderin hin baanu jennee ni jirra isaanii ba'uu qabdu jennee nu dirqisiisanii nu kadhatanii turanii baay'ee nu cannaqaa jiru argisiisaa bilbila dawwalaa jiru waan goonu dhabnee si gaafachuu dhumnee kanaaf si kaafne riba ajaa'iba isa huwa majiru wanu haramiti ummata keenyatti duudhaan waan waamanu haramiti duraan beena dhisi qeerroo fi qammal labsa qeerroo fi gar miidiyaatti amma beeksisa kumaar kun qabu kuno sagaleen waraabne illee jira sagaleen kun illee miidiyaa irratti darbu yoo du'a ta'es du'a galgala kana lolluun keenya beekamaadha waan ta'e waraanna dhaabbataa jira waraana security biraatiin ergamee jira kanaaf kanuma sitti muudhaaf dhufne sagaleen liba waraabdanii sagalee waraabdanii kana miidiyaa qeerroo fi miidiyaatti dhiyeessaa miidiyaatti dhiyaatu uummanni qeerroonis dhufa birmatu yoo du'a ta'es sumatti duuna malee wanti goonu jiru jenne jira kana sitti muudhaaf kumaar kun qabu yaadina bakka jedhu waan nagaadhaan nu ture